Namoota lamaan kana keessaa tokko filadhaa. Inni tokko murtii guutu. Murtii guutu akka fedhe of hin jaa. Akka fedhetti dubbachuu jaallata. Amantaan seenu siyaasa hin seenu. Jireenya hawaasummaa keessatti yaada bilisaan ibsachuu, akka fedhetti dubbatu, akka fedhetti jiraachuu fi mataa ol qabatee boonee jiraachuu jaallata. Inni lammaffaan Hamzaa Ibraahim. Ulul albaab of hin jaa. Namoonni na caalaa beekan hin jiru jaa. Amantiis siyaasaas haa ta'u. Siyaasa keessatti akkuma ijoollee horofa laaqqattuu hayyuun na caalu, aktiivistiin na caalu waan jiru fakkaata. Amantaa keessatti ulamaayis ta'e sheekonni tokko na caalu jaa. Hundinuu dubbiin isaanii soba, kiyyaatu dhugaadha jee dubbata. Mee jeroota lamaan kana keessaa kamtu bakka guddaa ga'uu danda'a? Kamtu rakkoo mudachuu danda'a? Yaada keessan koomantii jalatti barreessaa. Masarat Dhaabaadhaa intarviyuu kana waa malee hin qopheessine. Anis waan kana waa malee hin qopheessine. Yaada keessan hin qusatinaa. Burqaa Yusuf sagalee sabaa. Yusuf sagalee sabaa. Yusuf sagalee sabaa. Burqaa Yusuf. Oromoo haraare. Onnee itti goote. Haqaa fi seenaa hundaaf dhiyeessite.